Angayoom namni waadaa sobaa walii seenee walitti kijibee wajji jiraatan gaafii kiyyaa fi akkasumatti illee gaafii nama hedduuti. Hafuu qaba nama keenya irraa waan yoo waan akkanii goonee akkuma hawaasa biraatti waan san qab gooneetuma goonee nama keenya gammachiisnee bifa jiruun deemuu qabna waan kana eega seenneefu irratti dalaguu qabna amma ijoollee takka taas jala waan akkanaa naa danda'e waan akkanaa naa danda'e jechuu jira kanaafuu ol baasaa. Ajaddaan kan ta'e isummaan kaka'umsa keessaniin yaasiin kana gargaaruu qabna. Inni kun nama jabaadhaa ijoollee kophaa guddisuu jira jettanii na gargaaruudhaaf qoma dhaatanii lafaa kaatanii jirtan. Haa ta'u immoo waan dhugaa keeti ammumaa usilaamma dabbaan laala akkamii beektaa akka itti Oromoon qeerensee eegeen qaban gadi lakkisan dura abbootiin Angayoom namni waadaa sobaa walii seenee walitti kijibee wajji jiraatan gaafii kiyyaa fi akkasumatti illee gaafii nama hedduuti. Baga jiraattan baga jiraanne nagee keessanis hin irraanfanne akkuma beekamu gaa dhiyoo tana ajaddaan kan ta'e isummaan kaka'umsa keessaniin yaasiin kana gargaaruu qabna. Inni kun nama jabaadhaa ijoollee kophaa guddisuu jira jettanii na gargaaruudhaaf qoma dhaatanii lafaa kaatanii jirtan. Haa ta'u immoo warreen na gargaare galatoomaan isiniin jaa akkuma beekamutti mana laayivii seennee eega laayivii seennee booda maallaqni dilli walitti qabame garuu maallaqa dila san keessaa warreen waada seenan ichumaan hafanii miila bakar waaree ta'anii warreen ammoo maallaqa hanga ammaatti halkanumsan warri naqee Ramadaan obboleessa kiyya Dubaay jiraata haa galatoomu akkasumatti illee Mo'aaz akkasumatti illee dhaabbata Dabbaal warra kana obboleessa kiyya tokko ammaasii qarshii 5,000 maallaqni hanga ammaa narra seenee maallaqa kana an duraanis isiniin jeetiin jira an gargaarsan fadhu nama dargaggeessaati dalagadhee of jijjiiruu ni danda'a sagalee nama abjuu qabu nama kaayoo qabu nama bikka guddaadhaan abdatee jiru maaliif wanni kun akka dhuftuun beekaa jechuudha maaliif namni keenya arraan tana harka jaalalaan afaan si khaye booda si arrabsaanii jechuudha. Afaan arra nama arrabsiteen boru namu dhungachuun waan ulfaatuuf jecha arra na dhungottee boru na arrabsuun ammoo waan ulfaatu jechuudha. San dheefaa finan gaafa sanillee gargaarsa dide warreen ammoo na gargaartan hedduu takka galatooma kana kanaaf quba qabaataniin isiniin jaa warri waadaa seentaniis mooraaliidhaan hamileedhaan ol seentanii yaasiin bira jirre jechuun waan guddaadha. Afaan akka jechuun waan guddaadha. Galatooma warreen na gargaares warreen na gargaarenis kana jechuun kiyya annama karaarra jiru yeroo muraasa keessatti ammaasii waan irra jiru san isiniin garsiisa saniifuu akka kana naaf hubattan maaliif namni irra hedduun fiidiyoo kana amma gadhiisee maal jaan kunoo fiidiyoo kana jalatti koomentii jalatti maallaquma dheengadde si gargaarreeni arraan tana wanta jennaa yana wanta jettaa jaan saniifuu obboleen kiyya an gargaarsa keessanis hin fadhu nama gargaarsa keessatti haajamu biti yoonii firri rakkadheewu yoonii fi nam miskiina ta'ewu adeerran kiyya tujjaara meeqaatu jira alhamdulillah rabbil alamin rabbi urmii isaan naaf adeereessu nagannaa tura. Eeggatu san siif hin mul'anne jechuu takkaa'uun arkanne. Taa'eetumaan eeggatu jiraati. Okay. Hiree gootee teessee eeggachuu jirta moo hiree dhuftee eeggachuu jirta? Ta dhuftu dhaqe. Thank you, thank you. Kanaafuu yeroo barbaaddetti mana keetti deebi'uuf ilmaan keetti deebi'uuf qophooytuudha jechuun. Haalli mijoonnaan haalli mijaa'u xiqqishoo sirraa galuun ni ulfaata. Haalli mijoonnaan rakkoo qabu. Okay. Tolega. Haalli hoggaa atiirtu haala jireenya gaafa galteeti moo haaluma itti galtu? Haalaan itti galtu mijoonne malee anu paaspoortiin hin dhufne biyya kana ni beeka warri miidiyaa akkaan paaspoortiin hin dhufeen silaa paaspoortiin dhufe lawaddee galuun danda'a laakiin paaspoortiin hin dhufne kara Suudaaniin seene gaafa nan biyya irra deemu san paaspoortii kannaan turre waan kara Suudaaniin seene xiqqishoo galuun kara kana asirraa nama galchuun xiqqishoo ni ulfaatti miidiyaa waa ta'anaan yeruma fedhattu niin gala namni takka eenyutu Jaafar ol nakka eenyu bakka. Okay, rakkoon ya Sheekh Ogutaa ka yaasin illee bakka kana raa jala gabu rakkoon qabu abshir ala jala gabu. Taarame ke yaasin naga jibra ka yaasin asna ka. Tole Jaafar ol nakka tuman Jaafar ol nakka. Yaasin kamera tole fi jirana fakkaata. Tole jira tole bas bedra naga. Okay. Tole. Modi tara kabaddo. Jaafar balle. Okay. Kata kata me. Mashallah. Thank you. Tole kharan mi jawa mukanas. Inshallah. Abshirin sinji kharan kam jawa di bari batin bi khari.
Ayyib. Tana fila suuqadhu taa'e. Dhiiraan fila suuqadhu jaarii dhalaaloo maal jaansa dhiiroo. Qarmaa hidhadhu taa'e bootan. Hamashadhu osoo bira bitaa jirtuuti dhifee wanti gantee itti seene hamashadhu taa'e tana. Tole. Kana duraatti tuttuqanii miilaan akka sesseennee boo'uusan amala keenyarraa hafuu qaba nama keenyarraa waan kun. Yoo waan takkanii gooneenne akkuma hawaasa biraatti waan san qab gooneetuma goonee nama keenya gammachiisnee bifa jiruun deemuu qabna. Waan kana eega seenneefuu irratti dalaguu qabna. Amma ijoollee takka takka taas jala waan akkanaa naa danda'e jechuu jira. Kanaafuu ol baasaatii karaa gartee dhimma goolii keenyaatti haa deemnu yaate joon qaba galatooma. Safuaan dhugaa keeti ammumaa sila amma dabbaan laala akkamii beektaa akka itti Oromoon qeerransa eegeen qaban gadi lakkisan dura abbootiin teenya akkasi kunoo murtii keenya wayil kan baga dhuftee murtiin isin dhufe amma ki goonu dur guuzoo guunii fi olii oolan yoo kataaraa takka boruutti deebina yookaan shaf jennee asrii tura guuchukutti guuzni shafiin jaayoo abbaa jala dhaabbata dhaqee oguu asrii turachi garagalte guuzni lafa gaffii gawaan ta'eef takka wanti ennaan achumaan dafa caaniimi dafee jala dhaabbatee fayyaadaa fi kanaan wanni illee dhufu jira jaan shuuroo. Fakkeenyaaf isin ichi jirte anis ichi jira sun dhimma keenya lameen. Gaafa isin deemtu bakka isin girtullee beekan akka wanti baay'ee girtuu na fakkaate akkuma ammaatti kette kana mariidhaa miti. Yaasini bilbila mukaan nuti hin qabu moo meseenjarii, imoo, waasappii, telegiraamii, bilbila kallattii jiru. Biraadhaa obboleeyyan kiyya wallaahi wabillaahi watallaahi yaasin oroo rakkoo hamman hin jaamne keessa jira keenya.